Dibani managalgalati managalgala hojii guddaa dinqisiisaa waan hojjeteef faarfannaa haaradhaan waaqayyoon faarfadha. Harki isaa inni mirgaa irreen isaa inni qulqulluunis mo'icha isa argachiisaniiru. Macaafa faarfannaa 98 gurmuun faarfattoota waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus dirree jiituu Burraayyuu gurmuun Abenezer faarfannaa haaraa mata dureen isaa dhibaan mana galgalaati jedhu qabatanii dhufaa jiru. Eebbi faarfannaa kanaas Bitootessa 15 bara 2016 haala ho'aan geggeeffama. Iddoon isaas waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus dirree jiituu Burraayyuutti kan geggeeffamu yommuu ta'u, amantoonni hundumtuu akka irratti hirmaattaniif affeeramtaniitu. Guyyaa sanaafis sagantaa qabiyyee garaa garaa qabu qabannee dhufaa jirra. Amantoonni keenyas kadhataa fi yaadaan akka nu bira dhaabbatan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Guyyaa sana irraa hin hafamu. Dhibaan mana galgalaati.